Maal si jalaa ta'e? Bakka fincaan inni finca'utu keessa deebisee siif hojjetama jedhanii birrii barbaaddadhu naan jedhanii turan. Ummii Amaanin jedhama. Akkana daa'ima kan argandee dhajji'a 8 daa'imni kun na jalaa dhukkubsatee na yaalchisuudha hospitaala xeenaa xaabiyaatti hin da'een ture. Chiikeen achitti hospitaalatti na dabarsani. Maal si jalaa ta'e? Bakka fincaan inni finca'utu keessa deebisee siif hojjetama jedhanii birrii barbaaddadhu naan jedhanii turan. Fincaan karaa uumamaatiin hin fincaa'u? Keessa deebisee hin qabu sirriitti hin fincaa'u. Siif immoo hojjetamaa birrii si barbaachisaa jedhani. Ati hojiin kee maal inni? Hojiin koo qoraanis falcee uffatas miicceen bulaa. Mana namaa hojjettaa? Mana namaan hojjedha. Ijoollee meeqa qabda? Ijoollee 3 qaba. Amma mucaa kee kana yaalchifachuu dadhabde? Yaalchifachuu dadhabe. Yaalchifachuu dadhabeen duraan amma ta'e namni birrii naa kennee geessee naa geessu ammas birriin keenye ani qaxaroo naa kennanii daa'imni koosiin lammaffaa na jalaa dhukkubsannaan galee deebi'e achumaa jararraa qaxaroo fudhee. Qaxaroo fudhadhee giseen deebi'ee galu galeen ammumatee daa'ima kana kennadheen hojiidhuma hojjedheen jammaree deebi'een naqe. Naan deebi'ee dhaqu ammas birrii danuu si gaafata ammas deemii naan jedhanii. Kanaafuu rakkoon kee maallaqa jechuudha? Rakkoon koo maallaqa waan ittiin yaalchifadhu si hin qabu. Asiin hojjedheen daa'ima koon bulfadha waan ta'eef kiraayii mana kaffalaa. Mana kaffalu kana ji'a 8ffaa tureera tuun hin kaffaliin. Kiraa manaa moo? Kiraa manaa ji'a meeqa sirra jira? Ji'a 8tti narra jira. Meeqa kaffalta kiraa manaa? Birrii 1,000. Kanaafuu jarrinis egaa kiraayicha mana na gaafataas turanii bakka dhukkuba mucaa kana keessa yaalanii bicuu turii mucaa koo yaalchifadheen ka'an jedha. Boris mucaa yaalchifattaa hadhas mucaa yaalchifatteenis jarrisi ganaa taradda'uu didanila. Akkam jirtu? Obboleettii keenya gaa dhageessanii jirtu Ummii jedhamti. Ana mandara kooti safara koo keessa jiraatti. Mana namaa uffata miiccitee biddeen tolchitee mana namaa qulqulleessitee qoraan namaa falattee ijoollee 3 guddifatti. Mana kiraa keessa jiraatti. Mucaan see kun ji'a 8 erga dhalate. Karaa uumamaatiin fincaan hin fincaa'u. Qaamni saalaa isaa keessatti deebi'ee baay'ee rakkataa jira. Gama biraatiin kan fincaan baasaa jiru jechuudha. Yaalchifachuuf humna dhabdee kiraa manaa akkuma isheen himatte ji'oota 8 irra ga'ee jira. Yeroo ammaa kana rakkoo hamaa keessa jirti. Obboleewwan keenya obboleettii keenya kana safara keessatti han beekaanii yeroo manuma koo dhuftee naan viidiyoo kana manatti hojjetaafii jira. Mucaa kana yaalchisuuf qarshii 20,000 gadi si barbaachisa. Namni dandeessa namni tokkollee yaalchisuufii danda'a. Kiraa manaa sirraa kaffallee waan isin ijoollee siitiif nyaatumallee bittoo akka gargaaruun amaanaa isiniin jechuun barbaada. Obboleewwan viidiyoo kana ilaaltan namoonni gargaaruu barbaadan lakkoofsa akkaawuntii armaan gadii kanaan waan dandeessan hirmaadhaa fi namoonni immoo gargaaruu hin dandeenye viidiyoon kun nama biraa bira qaqqabu akka nu taasistan gamanumaan adaraa isiniin jechuun barbaada. Sagalee kootiif dhiifamuu taaloon naqabee galatooma.